odeeffannoo jijjiirraatiin Enzo Fernandez walqabateen gatii taphataa kana naannoo euro miliyoona 100 fi miliyoona 40 ta'uusaa Chelsea gabaasee jira. Ta'uu baannaan garuu taphataan kun achuma Stamford Bridge inni tura jedhameeti jira. Gatii Chelsea dhiyeesseef yookiin gatii Chelsea kaa'e kana Manchester City kennuu fi yookiin tole jechuu dhabuu danda'a jedhamee jira. Ta'us garuu har'a galgala hamma sa'aatii 12tti Manchester City Enzo Fernandez fudhachuu fi dhiisuu isaa ni beeksisaa fi kan eegamu taphataan kun Enzo Fernandez taphattoota sarara duratti Premier League England ga'umsa fooyyee bulisaan keessattuu yeroo Enzo Marescan leenjisaa Chelsea turanitti taphataa kana sirnaan beeku leenjisaan amma kilaba Manchester City Enzo Marescan kanaaf taphataa kana gara Itaar fiduudhaaf wanti isaan barbaadaniifis kanumaaf akka ta'edha kan himamaatii jiru. Ta'us garuu Manchester City taphataa kana euro miliyoona 140 baasee mallatteeffachuun yookiin fudhachuun isaa shakkii ta'uusaati kan himamaatii jiru. Rodri gurgurree ammallee Barcelonaan Rodri fudhachuudhaaf gaafii dhiyeesse akkasuma waliin dubbachaa jiru. Manchester City fi Barcelonaan gatii irratti waliin hin galle kanaaf Rodri gurgure taanaan Enzo Fernandez ni fudhata. Ta'us garuu maddeen akka jedhanitti yoo ta'e Manchester City jijjiirraa Rodri fi Enzo Fernandez wanti walitti fidu hin jiru. Enzo Fernandez Rodri gurgurames gurguramuu baates Enzo Marescan leenjisaan kilaba Manchester City waan barbaadaniif gara Itaada fudhachuu ni barbaada jedhameeti jira. Manchester City wal qabatee kontraata Jeremy Doku dheeressee jira. Jeremy Doku taphataa Premier League England saffisa olaanaan beekamuudha. Taphattoota garee faallaa boqonnaa dhahuudhaan taphataa beekamuudha. Jeremy Doku amma ganna 24 irratti argama. Kontraata waggaa 5 dabalata City keessa isa tursiisuu dheeressee amma bara 2031tti Manchester City waliin kan turu ni ta'a. Dokuun erga mallattoo isaa kaa'eetiin booda baay'een gammadee natti amananii kontraata waggaa 5 naaf kennuun akkaan of kennee waa hedduu garee kana waliin milkeessuuf na gargaara jechuudhaan kan dubbate. Amma boodas waancaa hedduu injifachuun barbaada jedhee jira lammiin Belgium Jeremy Dokuun egaa isaan dabalataa isaan dura jechuudha. dheeressuun ni beekama. Amma immoo Jeremy Doku kontraata kilabicha waliin qabu dheeressuu isaati kan gabaafame. Manchester City Tiani Reinders gurguruudhaaf walii galee jira. Tiani Reinders kilaba Saudi Arabia Al Qadisiyaadha kan bitu lammii Netherland. Tiani Reinders kilaba Manchester City keessatti akka eegameen ifee mul'achuu hin dandeenye. Manchester City naannoo euro miliyoona 61tti ni gurgurata jedhameeti jira. Kun mallaqa guddaadha. Gurgurtaa kanaan jijjiirraa armaan olitti kaase kan Enzo Fernandez dabalatee xumurachuudhaaf carraa bal'aa kan qabu ta'uu isaati kan namatti mul'isu kilabni Manchester City. Egaa Manchester City Tiani Reinders paawundii miliyoona 46.5 kilaba Xaaliyaan yookiin kilaba Italy Milan irraa mallatteeffachuun ni yaadatama. Kontraata waggaa 5 isaa fi Manchester City waliin ta'us garuu Tiani Reinders amma gara Al Qadisiyaa imaluudhaaf akka walii galee kan gabaafame. Paris Saint-Germain Ferran Torres Barcelona irraa fudhachuudhaaf walii galee jira. Kilabni France Champions Super Cup yookiin waancaa kilaboota mo'amtoota kilaboota Awurooppaa Paris Saint-Germain taphataa sarara fuulduraa garee biyyaalessaa Spain fi kilaba Barcelona kan ture Ferran Torres mallatteeffatee jira. Taphataan kun kan kilaba Manchester City keessatti ni beekna. Gara Barcelona erga deemes taphataa murteessaadha. Keessattuu jijjiiramee seenee jijjiirama inni ni beekama. Waancaa addunyaa bara kana irratti Spain yoo injifattu gool injifannoo kan galche Ferran Torres amma qubannaan isaa kilaba Paris Saint-Germain ta'uudhaaf akka dhiyaateedha. Jijjiirraa taphataa kanaatiif naannoo euro miliyoona 50 Paris Saint-Germain Barcelonaadhaaf ni kaffala jedhamee jira. Barcelonaan garuu taphataa kana yeroo Manchester City irraa bitu naannoo euro miliyoona 65tiin kan bite. Naannoo miliyoona euro miliyoona 15 kasaaruudhaan miliyoona 50 Paris Saint-Germainiif gurguruudhaaf akka walii galeedha kan gabaafame. Odeeffannoo koobiraatiin Erling Braut Haaland arganna. Milkaa'ina ajaa'ibsiisoo dabarseef galmee raajii addunyaatiin beekamtee argatee jira. Erling Braut Haaland milkaa'ina ajaa'ibsiisoo bara dorgommii darbee dhandhame
ordofuudhaan gaa Guinness World Records beekamtiif badhaasa kennuu fi beeksisee jira. Bara dorgommii kun 2067 eegaluudhaaf yeroo jedhutti gaa beekamtii fi badhaasni kun Erling Braut Haalandiif kan kenname riikordiiwwan hedduu galmeessee jira. Taphataan kun waancaa Nations League irratti gooliiwwan 19 galchee jira. Sanaan ala waancaa addunyaa irratti hirmaannaa isaa jalqabaatiin goolii danuu galchuu danda'ee jira. Premier League England keessatti taphoota 111 qofa taphate gooliiwwan 100 galchuudhaan tapha muraasaan taphataa goolii hedduu galchuudhaan taphataa jalqabaa ta'uun isaanii beekama. Kana malees waqtii dorgommii Premier League England tokko keessatti galchiiwwan 36 lakkoofsuudhaan taphataa jalqabaati. Tapha Champions League Awurooppaa keessatti tapha tokko qofaan goolii 3 galchuudhaan riikoordii Lionel Messi fi Luis Adriano qoddatee jira. Walumaa gala bara dorgommii darbee turtii miidhagaa fi milkaa'ina inni dabarseef Erling Braut Haalandiif jechuudha. Galmeen guddichi raajii addunyaa Guinness World Records beekamtii kenneefii jira. Erling Braut Haaland taphataa sarara fuulduraa kilaba Manchester City fi garee biyyaalessaa Norweetiin. Hull City argana kilabiin championship irraa gara Premier Leagueetti guddate. Hull Cityn jijjiirraa taphattoota irratti hirmaachaatii jira. Hull Cityn akka ooftan jedhatti bara dorgommii dhufu gara championship'itti gad deebi'a jedha. Amma garuu taphattoota danuutaan mallatteessifachaati kan jiru. Kilabiin kun lammii Senegal taphataa gana digdama Novel Mendin Rayo Vallecano irraa mallatteessifatee jira. Gatiin taphataa kana ifatti beekamu baatus garuu naannoo paawundi miiliyoona 20 oliitiin akka mallatteessifateedha kan gabaafame. Taphataan gana 21 kun egaa ga'umsa gaarii Rayo Vallecano keessatti mul'iseen amma gara Premier League England dhufuu danda'ee jira. Gara Premier Leagueetti dhufuun abdii fi hawwii koo ture. Abjuu koo milkeessee jira. Baay'een gammada jechuudhaan kan dubbate Novel Mendin lammiin Senegal kun jechuudha. Egaa taphataan kun naannoo paawundi miiliyoona 22 tilmaamuudha kan mallatteesse. Kun ammoo gatii riikoordii jijjiirraa kilaba Hull City ta'uu isaati Sky Sport kan gabaase. Odeeffannoo koo xumuraatiin Omar Artan arganna. Abbaa murtee lammii Soomaaliyaa. Omar Artan abbaa murtee lammii Soomaaliyaa tapha xumuraa waancaa mo'attoota kilaboota Awurooppaa dursuun isaanii ni beekama. Egaa Ameerikaa akka hin seenneef dhorkamuun isaanii yaadatama. Dengadda ammoo waancaa mo'attoota kilaboota Awurooppaa kan Paris Saint-Germain fi Aston Villa dursuun isaanii ni beekama. Artan gaa tapha sana erga dursaniitii booda yaada kennaniin UEFA gamtaan kubbaa miilaa Awurooppaa nan galateeffadha. Jireenya koo gara jireenya fooyya'aatti na jijjiiranii jiru jechuudhaan kan dubbatanii. Akkasumas kun waancaa addunyaa kooti jechuudhaanis gaa tapha sana dursuu isaaniitti akka gammadan kaasanii jiru. Omar Artan abbaa murtee lammii Soomaaliyaa, abbaa murtee cimaa Afrikaa, abbaa murtee ganna 34ti. Egaa dhimma siyaasa Ameerikaa keessa jiru wal qabatee gara Ameerikaa akka hin deemne dhorkamuun akka hin seene dhorkamuun isaanii kan yaadatamudha. Seenaa ispoortii addunyaa keessatti gurgurtaan qaaliin geggeeffameetii jira. Kubbaa kaachoo keessatti kilabni Los Angeles Lakers jedhamu kilaba beekamaa Ameerikaati. Kubbaa kaachootiin Ameerikaa keessatti kilaboota beekaman keessaa gurgurtaa qaalii kilaboota addunyaa kan ta'e naannoo paawundi biliyoona 12.5tiin gurguramuudhaaf akka dhiyaateedha kan ibsame. Gurgurtaa kana abbaan qabeenyaa Josh Kushner kan geggeessan yookiin kan bitan ta'uu isaaniiti kan gabaafame. Egaa kun seenaa kubbaa ispoortii addunyaa keessatti akkuma liigalaatittuu gurgurtaa qaalii yookiin kilaba gatii qaaliidhaan gurgurame kan isa taasisuu ni ta'a. Kilabni kun yeroo 17 shaampiyoonii NBA ta'uu dandeetti jira. Boston Celtics kilaba jedhamu ta'uudhaan kilaba NBA dhaan milkaa'ina olaanaa argateedha. Amma Los Angeles Lakers jechuudha paawundi biliyoona 12.5 gurguramuudhaaf akka ta'eedha kan gabaafame.